Hooggantoonni fi hojjettoonni Yuunivarsiitii Haramaa akkasumas hawaasni aanaa Haramaa Raddaa Daamootaa mooraa Yuunivarsiitii Haramaa fi Gaara Daamootaa irratti duula ashaaraa magariisaatiin biqiltuu dhaabanii jiran. Yuunivarsiitii Haramaatti pirezidaantii itti aanaan tajaajila hawaasummaa Dr. Isaaq Yusuf Yuunivarsiitiin Haramaa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu himuun hojiin Gaara Daamootaa irratti hojjetame deebi'uu haroo Haramaa keessatti gumaacha olaanaa akka qabu dubbatanii jiran. Gaara kana irratti isa watershed management irratti bishaan fi biyyee eegumsa irratti namni itti maddabameeti dalagu jira gizee dheeraadhaaf. Yuunivarsiitiin Haramayaa haroo Haramayaa deebisuudhaaf dalagaan guddaan dalage keessaa inni tokko isa kana. Muka adda addaa gaarawwan bishaan burqan irratti dhaabudha. Hawaasni illee bishaan dhabee waan deebi'ee jiruuf gammadeen hojii kun akka harkatanitti jira jechuudha. Jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa addunyaa qoraa jiru dandamachuun kan danda'amu biqiltuu dhaabuu waan ta'eef uummanni hojii kunuunsa qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffannaan hojjechuu qaba jedhan Dr. Isaaq. Har'aan tana faalamni qilleensaa bishaan xiqqaachaa dhufuun haalaan guddachaa jira. Furmaanni inni guddaan mukawwan kana dhaabuudha. Gaarawwan kan bishaan akka gaariitti akka qabanii dachitti gasseessisan godhuudha. Kanaafuu cimsinee waliin itti fufuu qabna. Yuunivarsiitii Haramaatti pirezidaantii itti aanaan dhimma qorannoo fi bakka bu'aan pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramaa Dr. Tasfaayee Lammaa qonnaan bultoonni Harargee sababa babal'ifannaa lafa qonnaatiif jecha gaarreen mancaasaa akka turan yaadachiisuun yeroo ammaa hubannoo hawaasaa dabaleen haalli ture jijjiiramaa jiraachuu dubbatan. Gaarreen Harargee mancaatii jalaa baraaruufis Yuunivarsiitiin Haramaa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiti jiran. Harargee kanatti Harargee lixaas Harargee baas dabalatee dhiphinni lafaa ni jira. Lakkoofsa hawaasaa gurguddachaa jira. Kanaaf jecha lafa qonnaa barbaachuudhaaf gaara qotuun illee hinuma ture. Haa ta'u malee sun immoo hawaasa keenya rakkoo adda addaatiif saaxila baaseera. Bakka biraatti illee deemanii qubachuudhaaf illee kan dirqaman jiru. Amma garuu hawaasi rakkoon gaara qotuu kun dhiibbaan ni fite yeroo gara yerootti akka gaariitti hubateeti jira. Kanaatiif waan kana jijjiiruudhaaf tokkoffaa gaara akka qonnaadhaaf hin oolle lammaffaa immoo gaara biqiltuudhaan uffisuudhaan irratti kunuunsa adda addaa biyyeef bishaaniif gochuu irratti hojjetaati jira. Jiraattonni aanaa Haramaa Raddaa Daamootaa erga Yuunivarsiitiin Haramaa Gaara Daamootaa kunuunsuu jalqabee maddi bishaanii gabbachuun oomishtummaan isaanii dabalaa jiraachuu dubbataniiti jiran. Amma Yuunivarsiitiin Haramaa kun biqiltuu tana akka kunuunsinu nu godhee dhaabuu keenyaaf qilleensa bareedaa bishaan duraan dhabamaa jirullee bishaan keenya deebi'ee ilaa haroo Haramaatitti illee tan goggoyde eega sulula asirratti hidhuu eegallee daaga qaceellotti baanee hidhuu eegallee bishaan keenya eellan lafa jalaatii fi haroon Haramaatti illee qaceellotti nu deebite jijjiirama guddaa nu agarsiisaa jira. Rakkannee gaaddisa mataa jala qabannu hin qabnu. Beeyladaalleen guugaara olte gaaddisa jala nu teessu hin qabdu. Amma immoo akka ajaa'ibaatti gaaddisaa harkannee qilleensaa harkannee qilleensa roobaallee maraammaruu dandeenya. Bishaan boolla ani mataa kiyyaa eelaa kaniin qoteen qaba. Kaniin gaafa duraa guyyatti yoo kamtee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 diraamuun naa tooti. Arra za'a 24 walii dhaabdee osoo daankutiin naa ta'u jirti. Kanaaf hedduu milikkata isaa kanaan arkee jechuudha.